dhaaba adda bilisummaa Oromootti yoo namni Oromoo tokko fakkeenyaaf biyya keessaa karaa dimokiraatawaa ta'een filamee kan mirga saba Oromootii fi akkasumas sabaaf sablammoota kabachiisee kan biyya san hoogganu taate dhaabni adda bilisummaa Oromoo isa kana akkamitti ilaala? Lammaffaa akka sirna gadaattis ta'ee akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti hoogganni yookiin hayyu dureen dhaaba tokko jechuudha. Waggaa meeqa hamma waggaa meeqaatti dhaaba tokko hoogganuu danda'a? Dhaabni adda bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee qeenni isarratti ka'u kan yookiin woboon taane akka hooggantootaatti yeroo baay'ee qeenni irratti ka'u. Keeka kana keessatti dhaabni adda bilisummaa Oromoo hooggantoota isaa yeroo gara yerootti maaf hin jijjiirree waggaa 25f umurii kiyya guutuu akkanattiin argee qeenni yeroo baay'ee irra dhiyaatullee isa kana. Lammaffaan isaa sadaffaa dhiifama yoo gaafiillee isin dheeresse akkaataa seera ribeelola dhaaba adda bilisummaa Oromootti yeroo baay'ee I think akka lakkoofsa Habashaatti 1997 haga 2003tti akka Habashaatti jechuudha. Anis nama qaama dhaaba kana keessa ture ta'ee yeroo ammaatiif garuu nama dhaaba kana keessa hin jirre illee ta'u dhaaba kamirraallee bilisa ta'ee akka nama dhuunfaa tokkotti gaafii kana isin gaafadha. Seera adda bilisummaa Oromoo keessatti seerri ribeelolaa tokko bakka kana jira jedhee yeroo tarkaanfii barbaachisaa fi tarkaanfii garagaraa iddoo garagaraatti Oromiyaas naannolee ollaatti fudhatu hin himu ture. Tarkaanfiilee fudhate malee iddoo kanatti bakka akkasitti tarkaanfii fudhatee hin dubbatu ture. Yeroo ammaatti garuu wanti mul'atu bifa kana ta'een tarkaanfiilee bakka kanatti fudhate dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhuudha kan ta'e namoota ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman daangaa Mooyyalee gara Keeniyaatti fakkeenyaaf yoo fudhanne nama 50,000 sababa kanaan buqqa'ee har'a daangaa Ambaatti imalee rakkachaa jira. Inni kun maaf barbaachise? Immoo seera adda bilisummaa Oromootti jijjiirame adda bilisummaa Oromoo bakka kana jira jedhee of himaan akka socho'u ta'e dhiifama wajjin isas isin gaafadha. Gaafii xumuraa dhiifama gaafii isin dheeressu kootiif adda bilisummaa Oromoo maaliif aktiivistoota Oromoo ciccimoo biyyoota alaa kana keessa jiran kan siyaasa Itoophiyaa bira taranii siyaasa Afrikaa xiinxaluu danda'an warroota beekamoo jechuudha dandeettii siyaasaas ta'ee dandeettii barumsaatiin fagaatan ofitti qabee yookiin ofitti dhiyeessee maaf ittiin fayyadamne maaf wajji hin dalanne kan maal isin gaafadhaa galatoofaa carraa naa kennu keessaniif. Gaafuuwwan mana keessaa ka'e qaqqabatti daasame. Sadura bilisummaa Oromoo jaalama muudamee haala dhaabbiseeti. Lammaffaa aangoo hayyiseetu. Sadaffaa tarkaanfii hojjette. Sirriidhaatti fufi. Afur gaafatee. Aktivistoota ala jiranii. Afraffaan aktivistoota gaafatee Jaarsaamiyaa. Aktivistooti. Okay. Fayyaata jedha gaaffiiti. Yaa inni dhagaamaa sirriitti dhagaamaa itti fufi. Galatoomi fayyaate. Addi bilisummaa Oromoo ta'a. Kanaafuu qofaan bilisummaa Oromoo ta'a. Baay'ee kun tokko waa'ee jalqabnee kana ministeerichi filamuun uummataatti kallattiidhaan taasisaa bakka buufate. Tokko OPDO'n akka jaarmaatti jaarmee jechuudha. Akka jaarmaatti asumaan jalqaba jettan kun sabboontoonni ni jiran. Jedhu kun biyyi kanaa warri biraa aangoo gannoota 13 qaban. Wanni amma duratti Oromoon godhin ta'an qabuun Oromoo godhanii
ijoolleen dandeettii itti gaaffii uummata Oromootii fi mirga uummata Oromootti deebisuun dhaabbilee ilaalla. Maaliif abbootii akka uumama isaaniirraa isaan shanii karaa hariidureen adda bilisummaa Oromoo sarmii lama gadaa lama. Gadaa lameen kana laaluun nurra jira. Tokko Daawud Ibsaa seeraan fidamee 2004. Korri itti aanu 2008 ta'uutu barsiise. 2008 cuftee sirna haala keessa dabarre ni beekna. Haalli 2008 aangoo 2013 kora sabaa yaamuudhaaf aangeessaa hin turre. Haga jeeqomtuu mooraa waraanaa keessa seenee tajaajila. Kora sabaa yaamuu dabarsuun mirga qaba. Yoo dhaabbatanii tajaajilanii fi haalli adda addaa dhufu korriin ta'uu ni darba jechuudhaan gayyadamuu jirtutti. Gannoota kana booda korriin afuraffaa lamaa fi torbatti himee jechuudha. Hammaamata dabree kan jaalla harmi lameen taa'an. Ganni 15 hoggaa hedduu dimankunii fi ganna dheeraadha irra taa'een kun gannoota jeeqomtii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa oolu. Kafilame seeraan karmi lama. Kana ni dhagamaa miti kun. Kana jechuudha. Gaafiin lameen duraa. Karmi lama qofa filama. Karmuma lama san qabatu lammii isaan sassaamaa filamuudhaan. Kafaraa waraanaa taa'ee addi bilisummaa Oromoo kaariyoo isaan jijjiiree lakkoofsa ta'e kan lakkoofsa bahaa bashaa siintee bashaa siintee jedhu soogaloota qabsoo keessatti naannoo bandaroo sana addi bilisummaa Oromoo bakka fudhatu martamaan turii seera jijjiiramee seerri jijjiiramne seerri sanuma qaroomina akkaatii ol ka'e teknooloojii ol ka'e uummata keenya bakka jiru hin jirre. Ummataatu arra himachaa jira. Gootonni waraana bilisummaa Oromoo nu bira jiran qabsoo gaggeessaa jiran. Ajoo. Karaa zoonii kibbaa sababa kanaan lafarraa guddisanii sababa ABO'n naannawaa sanii tokko addi bilisummaa Oromoo kanaan fudhatee jedhee godhuuti rakkoo uummata irra geessisaa jiranii jechuudha. Haa ta'u okay. Hora akka jechuun uummata Oromoo dhibba saddeet oolchisan ABO sochii lolaa ture. Gaafa cala qofa isa deeggarsa uummata fidan ABO lolaa shamarra keessa gaafa uummata keessa fidan ABO lolaa keessatti gaafa naqamsa keessa dargaggoota akkasii shin godhan ABO lolaa ta'e ABO yoo nu baratu uummata Oromoo ajjechaa waan irraan dhaabbanne addi bilisummaa Oromoo bakka daldaltoota akkasitti isaanii Biqiltoota kumaan jalqaba jiraatan itti garuu fayyadamu. Har'a teknooloojii guddatu kontirooluu hin dandeessu. Gaafa uummanni dabarsaa jiru. Wanni dhooftan hin jirtu kanatti. Eegatti maal eegatti naannawaa sun kibbaatu uummata gaafatan uummata asii dhumeeree ABO'n naannawaa kana. ABO'n jiraatu baasuma qalii jedhati. Ammoo guyyaa isaan jaartan waraanni dhumeeree jedhati. Dubbatan adda bilisummaa Oromoo daakatti haala baasa akkasumas dabarseetu. Wayyaaneen dhoksuun jenjiitu barbaachise duwwaan ni kan wal godhanii fi safaraa aktivistoodhaan dhugaa rabbiidhaan kun dhaabota Oromoo sanaa aktivistoota Oromootiif jechuudhaaf dhumeen isaa dhaabatanii sarraan inni godhanii jiru. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo sanaa. Gaafi uummata Oromoo jedhaman abbaa bilisummaa Oromoo amna aktivistoonni ta'e ejjennoo isaanii qulqulluudhaan ganama waan biraa galgal itti dhiyaachuu keenya guyyaa tokko fakkii hin jedhu jalqaba illeensa hojii ooyiruu akkuma nama fi sassaambaa jedhee siyaasaan isaanii gara Oromiyaa galgalee Itoophiyaa. Ejjennaa qulqulluu hin qaba ni ulfaatu. Dhiiga ilmaan Oromoo irra naggaddisiin lubbuu ilmaan Oromoo irra naggaddisiin darba. Ammallee hanga dandeenyutti dhiibbaa godhaa jira hanga dandeenyutti hojii wajjin haa to'atna. Asiin gaaffiilee garii tanuu fi akka silaa isaaniitti gaariidha. Kun ibsa.